Oromoon aannan gurguruu dhufte. Oromoon bishaan gurguruu dhufte. Oromoon killee gurguruu dhufte. Alhamdulillah qabeenya waan qabnaayee gurgurre eenyutti Dirreedhawa eeysaa dhufne Jibuutii dhufne Soomaaliyaa dhufne Keenyaa dhufne eeysaa dhufne biyya Arabaatii dhufne eeysaa dhufne lafa Arabaatii dhufne Oromoo akkana sinjaan fakkeenyis tisii godhanu killee inqulaalinaa maal jettanii watatii gartee sinjaan akkana sinjee eenyu sinjee warro machi keessa jiru ati qobsiifte san tokko kantiibaa waa katabuu dhiisi ka'ii gartee taphaa miti ba namni tokko dubba akkas ta'ee wal geessan irratti akkas jechuun taphaa miti deebisaa maal deebistaniif isinoo qeyroo fi qarreen Dirreedhawa keessa jirtan lafa seenaa lafa Oromoo handhuura uummata hunda tan ulamaa'ii tan artistoota tan qabsaa'oota tan hayyoota tan beektoota gaafa akkas jaarraa 20 takkaa keessa hin jaane booda jaarraa 22 akkam ta'uu deemte sigalaan miliqin ka'ii qabsaa'e dubbadhu lafa dhuftanii irratti hortan malee lafti Oromooti gartee namni Oromoon aannanii fi qillee itti gurgurattee sin jirtu qilluma isiiti oomishatti ofumaa gurguratti Oromoo walii gurguratti malee sabni biraa fi dhufe yaa jarana raaddi hoolaan harree jala oolu maal jettanii hoolaan harree jala rokkatti nama dhiitu barata jedhan haamilee fi dhuufuun nama keessaan dhumtuu jedhan jarri kun haamileen isaanii keessaa dhumuutti hin jirtu kallattii meeqaan gartee waa cicciranii alaabaa dhadhaabbatan biyya Oromoo sana keessa ce'anii Oromoo jedhan barsanuu Dirreedhawa qofan jenne kanaaf ka'ii lafaa sooshaal miidiyaa irraa ati dhiichisuu dhiisi gartee yuutuubii dhiisi geema kee dhiisiitii dubbadhu tanaan sin jedhaa wassalaamu alaikum Sheekhaa Shariif Dirreedhawa jirtanis haa artistoonnis dubbadha namni Dirreedhawa irraan beehin hin jiru qabsuma Oromoo tana keessatti kasii kan du'es Rabbi rahmataa godhuuf kan jiru kana kataa'u jiru kadu'e kana kaan Rabbi rahmataa godhuuf jenna kanaanoo maal jenna sooshaal miidiyaa